Hawaa tokko sitti mu maallaqa barbaacha Yesuus Kiristoos bira dhufte yoo ta'e deebi'i gali. Jireenya barbaacha dhufte yoo ta'e garuu Yesuus Kiristoosiin barbaacha dhufte yoo ta'e garuu fayyina barbaacha dhufte yoo ta'e garuu jireenya bara baraa barbaacha dhufte yoo ta'e garuu inni har'a maqaa Yesuusiin sii ta'a. Akka nyaati nu barbaachisu, akka uffati nu barbaachisu, akka kophee nu barbaachisu Waaqayyo beeka. Egaa nuti maalitti yaada keenya hidhachuu qabna? Egaa nuti maalitti qalbii keenya hidhachuu qabna? Mootummaa Waaqayyoo barbaaduutti, jireenya bara baraa barbaaduutti yaada keenya hidhachuu qabna. Kana keessa kan jiru jireenyatu jira, kana keessa nagaatu jira, kana keessa aara galfiitu jira, kana keessa boqonnaatu jira, kana keessa. Yaa namaa, buddeenii har'a ofii keetii dafqitee argachuu dandeessuuf jettee Yesuus Kiristoosiin hin barbaaddatin. Yesuus Kiristoos akkati jireenya argattudha kan inni barbaadu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25 hanga 26 kan jiru waliin dubbifannaa. Akkas jedha, maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Yommus jarri Yesuusiin bishaan gamatti arganii, yaa barsiisaa, yoom as geessee ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee, dhuguman isinitti hima, isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Isinii maaliif na barbaaddu jedheeni? Buddeen quuftanii waan nyaattaniif, buddeen waan garaa isin geef, waan nyaattanii quuftaniif na barbaaddu malee waan milikkita agartaniif miti kan isin na barbaaddanii ittiin jedhe. Har'a namoonni baay'een maaliif gooftaa barbaadu? Maaliif Yesuus Kiristoosin barbaadu? Buddeen nyaatanii waan quufaniif moo jireenyaaf itti amanan? Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti akka nuti galluufidha malee har'uma buddeen nyaannee akka nuti garaa keenya guuttannuuf miti kan inni nu waame. Yaa namaa, buddeenii har'a ofii keetii dafqitee argachuu dandeessuuf jettee Yesuus Kiristoosiin hin barbaaddatin. Yesuus Kiristoos akkati jireenya argattudha kan inni barbaadu. Namoonni baay'een buddeenuma garaa isaanii guuttachuuf jecha gooftaa Yesuusin barbaadu. Nyaatanii har'uma nyaatanii buluuf jecha garaa isaanii guuttachuudhaaf jecha gooftaa Yesuusin barbaadu. Miti garuu akkana miti dubbichi. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maaliif har'a nuun kan nuti gooftaa barbaannu? Maaliif har'a nuti kan nuti Yesuus Kiristoosin barbaannu kan nuti itti amananneef? Buddeen nyaachuufi garaa keenya guuttachuufi moo jireenya argachuufi? Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 haga 31 irra kan jiru waliin dubbifannaa. Kan 31 irra jirudha kanan dubbisu. Inni akkana jedha, laa 31 nan dubbisa. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidhaa, kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif in kennamaa jedhe. Duraan dursaa yaada keessan maalitti hidhaa jedha? Jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyootti yaada keessan hidhaa jedha. Yaada keenya maalitti hidhuu qabna? Mootummaa Waaqayyootti yaada keenya hidhachuu qabna. Kanaan alatti inni kaaniyyuu akkasumaan isiniif hin ta'a. Warri biyya lafaa, warri gooftaa Yesuus Kiristoosin hin beekne yaada isaanii maalitti hidhanii jiru? Buddeen nyaachuu irratti hidhanii jiru. Luqaas 12:29 akkas jedhu, isinoo yaada keessan waan nyaattanii fi waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa, yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa. Lakkoofsa 30, warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii waan kanatti hidhanii jiru. Soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Akka nyaati nu barbaachisu, akka uffati nu barbaachisu, akka kophee nu barbaachisu Waaqayyo beeka. Egaa nuti maalitti yaada keenya hidhachuu qabna? Egaa nuti maalitti qalbii keenya hidhachuu qabna? Mootummaa Waaqayyoo barbaaduutti, jireenya bara baraa barbaaduutti yaada keenya hidhachuu qabna. Hawaa tokko sitti mu
Maallaqa barbaacha Yesuus Kiristoos bira dhufte yoo ta'e deebi'i gali. Jireenya barbaacha dhufte yoo ta'e garuu Yesuus Kiristoosiin barbaacha dhufte yoo ta'e garuu fayyina barbaacha dhufte yoo ta'e garuu jireenya bara baraa barbaacha dhufte yoo ta'e garuu inni har'a maqaa Yesuusiin sii ta'a. Garuu waa tokko sitti himu qarshii barbaachaaf dhufte yoo ta'e buddeen nyaattee garaa kee guuttachuuf dhufte yoo ta'e uffata dhabdee waan uffattu dhabdee gara Yesuus Kiristoosiin dhufte yoo ta'e inni siin malu deebi'i gali. Inni dura jireenya bara baraa barbaaduudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf har'a namni waan gooftaa Yesuus Kiristoositti amaneef wallaalee kan inni gara dudduubaatti deebi'e kan inni gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganeef kanaaf. Waan biraatiif otoo hin taane isuma kana duwwaadhaafidha. Kana maallaqa barbaacha dhufe. Nyaattuu dhuguudhaaf dhufe. Inni kun immoo biyya lafaa keessa jira malee addana hin jiru. Kana keessa kan jiru jireenyatu jira kana keessa. Nagaatu jira kana keessa. Aara galfiitu jira kana keessa. Boqonnaatu jira kana keessa. Kanaafi inni namni har'a dhaqee amantaa biraa keessa galuuf waan argachuu barbaadu qabaaf dhufee waan argachuu barbaadu sana hin dhabe. Maallaqa barbaacha dhufe maallaqa sana dhabe. Garaa guuttachuu dhufe garaa guuttachuu hin dandeenye. Kanaafidha kan inni amantiirraa galagaluuf waan biraatiin mini. Gooftaan si haa gargaaru obboleessaa. Obboleettiin ana Waaqayyo si haa gargaaru. Kottaa mee yaada garaa keenyaa gedderannu. Kottaa of ilaallu. Of ilaali yaa nama. Of ilaaluutu nurra jiraata. Of ilaalu eessa akka jiru of ilaaluutu nurra jiraata.